waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barnoota keenya isa waa'ee homosexuality irratti jalqabnee gara dhumaa fixuudhaaf sagantaa keenya isa dhumaa barsiisa keenya isa kana hundumaa walitti hidhee qorichi isaa maali jedhuuf deebii kennu fudhannee isinii dhiyaanneerra ammas irra deebi'een isiniin jedha nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsa koo isa darbe irratti irra deddeebi'ee ariifadhee jechuudhaa fi waa'ee homosexuality maalinni sadoomummaan kun maalinni kan jedhu ibsa guddaa laannee turre itti aansinee immoo tuqaa guddaa lama fudhannee walii wajjin ilaallee ija waaqayyoo duratti cubbuun kun attamitti ilaalama. Ija namaa duratti utuu hin ta'in warra mirga namaa eegsisan biratti utuu hin ta'in waaqayyo isa nama uume isa waldaasaa dhalachiise biratti attamitti ilaalama kan jedhu sagalee waaqayyoo keessaati qubsaa karaa ta'ee ibsinee turre. Achitti utaallee immoo hafuurri kun ulaa waaqaa keessatti maal hojjechaa jira? Waldoota keenya keessatti duwwaa utuu hin ta'in amalli hafuuraa maalinni kan jedhu barnoota keenya isa dhumaa irratti tuqnee ilaallee turre. Hafuura kana gadhee kan godhu keessaati inni guddaan gara inni itti adeemu sana akka inni ta'etti ilaalle yeroo darbe. Sodoomnii fi Gomoraan biyyi jedhaman suni biyya cubbuu kanaan gadhaa'e biyya waaqayyoo eekkamsa waaqarraatiin balleesse akka ta'e baay'een keenya hin beekna. Hafuurri kun garuu biyya sanatu nagaa jedhee akka inni hin teenye. Hafuurri kun biyya waaqayyoo biyya Israa'elootaa biyya Biiniyaam keessa akka inni galuudhaaf dhufetti olii wajjin ilaallee kanaatiif bira ciisuun kan danda'amu yookiin obbiratti amananii dhiisuu kan hin danda'amne hafuura gadhaana hafuura saba waaqayyoo balleessuudhaaf qophaa'e akka ta'es ilaalleetu barnoota keenya waliin cufne. Haga mogaa qorichi isaa maali gara isa jedhu dhaquun keenya baay'ee barbaachisaadha. Egaa yeroo kana ilaallu wanti tokko wanta tuqee darbuudhaaf barbaadu saba tokkootii fi badiisa kan ta'u namoota rakkina haasa'anii deebii rakkina isaaniitiif hin kennine akka isaan ta'ani kana hubachuu hin dandeenye. Nus gama rakkina haasa'an keessatti hafuudhaaf hin barbaadu. Waa'ee cubbuu kana yeroo haasa'amu namoota baay'ee biratti cubbuuma ta'uusaa waaqayyo jibbuuma isaa duwwaatu haasa'ama malee waaqayyo sirna akkamiitiin akka nuyi cubbuu kana ga'aannu cubbuu kana mo'annu isanni nuu qopheesse garuu hiiktoodha jedhamee waldaa waaqayyoo keessatti hin kennamu. Kanaatiif nuyi akka waldaa mul'ataan adeemtu tokkotti dhibee argine kanaatiif deebii kennuu barbaanna har'a. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagaleen waaqayyoo kanaatiif quubsaa kan ta'e waan nuu kennuuf adaraan wajjin akkasiin turtan isin afeerra ittiin jalqabaatii fi seera cubbuu ilaaluun keenya barbaachisaa waan ta'eef Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaasee dubbiseen mata duree guddaa isaa fudhannee irratti haasofna. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaasee amma 14tti nan dubbisa. Akkas jedha sagaleen waaqayyoo. Egaa cubbuun karaa nama tokko biyya lafaatti akkuma dhufe duunis karaa cubbuu akka galee akkasuma namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa waliin ga'e. Lakkoofsa 13 otuma seerichi hin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra ture garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu. Irra deebi'aa sagalee kana otuu seerichi hin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra jira ture garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu. Bara Addaamii jalqabee amma bara Museetti duuni nama hundumaa irratti mo'ee warra sanyii irra daddarba Addaamii hin yakkin irratti iyyuu mo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jiru sanaa ture yoo jedha sagaleen waaqayyo. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Dhossaa guddaa Phaawulos iddoo kanatti nu agarsiisu nu ibsuu barbaadu keessaati inni guddaan cubbuun dhokataadha. Cubbuun dhokataadha. Humni cubbuu dhokataa ta'uu isaati. Namni otuu hin beekin nama ajjeesuu isaati. Eega du'ee booddee namni dammaquu isaati humni cubbuu.
Sagalee Waaqayyoo maal nuun jedhagaa cubbuuni bara Addaamii jalqabee amma bara Museetti iyyuu mo'ee ture. Maaliin beenna du'atu nama irratti mo'ee ture waan ta'eef. Cubbuun dhokataa yoo ta'e iyyuu iji cubbuu du'inni ta'e mul'achaa ture jedha sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyo gaa waan dhokatee nu ajjeesu sanarraati nu fayyisuudhaaf jedhee cubbuu kan ittiin barru seera isaa nuuf kenne. Bara Musee seeratu dhufe. Seerri waan dhufeef cubbuun beekamu jalqabe jechuudha. Namni maaliif akka du'u baru jalqabe jechuudha. Fakkeenya guddaa tokkoon isinii kennuudhaaf barbaada iddoo kanarratti namoonni biyya guddatan keessa jiraatan manoota keenya keessatti carbon monoxide kan jedhamu qilleensa detectii kan godhu ishee yeroo baay'ee iyyitu aara yeroo argitu iyyitu manoota keenya keessatti nu galchanii jiru. Maaliif carbon monoxide kuni bifan qabu foolii hin qabu. Kanaafiyyuu mana keessa jira jedhamee jalaa fiiguutu hin danda'amu jechuudha. Namni arguu hin danda'u, namni foolii fuudhuu hin danda'u. Waan namni hin beekne nama ajjeesudha jechuudha. Kanaaf biyya guddatan keessatti namoonni isaanii waan hin beekneen akka hin duunetti ditektarii kana itti galchanii obboleettonni keenya yeroo baay'ee bunallee mana keessatti yeroo akaa'an wanti kun waan isa ditektii godhuutiif nutti iyyuu jalqaba. Maal jechuudha? Waan ati hin beekne akkas hin ajjeefnetti addana jira jetteetu milikkita nuu laatti jechuudha. Baqadhu jalaa ba'i jettee. Cubbuun akkuma kanatti otuu hin beekin waan nama ajjeesu waan ta'eef Waaqayyo namoonni otuu hin beekin akka ittiin hin duunetti seera isaa kenne. Seerri maal godha? Akkuma ditektarii isa mana keenya keessatti galee jiru sana waan dhokatee nu ajjeesu sana alatti nu baasa. Seera cubbuu keessaati egaa inni guddaan sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu cubbuuni dhokataadha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een dhossaa kanaan gowwoomfamaniitu du'aa akka jiranitti hin beekamu. Amma gaafa du'anii dhaqanii saaxinii keessa galaniitti hin beekani. Diinni garuu waan dhokataa kanaan ijoollee Waaqayyoo nyaachaa jira, mana Waaqayyoo nyaachaa jira, saba Waaqayyoo bittimsaa jira, addaan ba'uu fidaa jira. Sagalee Waaqayyoo keessatti wanta nama isinitti dubbadhu kana fakkeenya baay'eetiin dubbateera sagaleen Waaqayyoo. Fakkeenya inni jalqabaa raajii Hoozee keessatti Waaqayyo yeroo dubbatu akkas jedhe, Israa'eel jedhe, rifeensa isaa keessa harriin tuttuqeeraan jedhe. Inni garuu hin beeku. Maal jechuudha? Dulluma hafuuraatu isa qabateera jechuudha. Wanta inni isa hin beeknetu isatti galeera jechuudha. Inni garuu of hin beeku. Ammayyuu dargaggeessa ofiin jechaara. Garuu mataan isaa harrii adda addaatiin tuttuqameera jedha. Fakkeenya lammaffaa dhossaa cubbuu ammam hamaa akka ta'e kan nutti himu Phaawulos immoo ergaa isaa keessatti waa'ee maaddii gooftaatti dhiyaachuu irbaata qulqulluutti dhiyaachuu yeroo dubbatu akkas jedhe. Otoo hin ilaalin maaddii gooftaarraa waan nyaattaniif, waan dhuddaniif, baay'een keessan dadhaboota taataniif, baay'een keessan dhukkuba adda addaatiin rukutamtaniif, baay'een keessan iyyuu duutaniittu jedhan waldaa Qorontosii. Maal jechuudha? Waldaan kun du'a kan itti fidaa jiru maal akka ta'e hin beektu ture jechuudha. Maaddii gooftaatti garmalee dhiyaachaatu du'a fudhachaa turan. Garuu hin beekan waan isaan ajjeesu maal akka ta'e hin beekan turan. Tuqaa sadaffaa kanan isinii kennuudhaaf barbaadu raajii Haagee keessatti ammas sagaleen Waaqayyoo akka nutti dubbatu namoonni biyya Baabiloonii deebi'anii mana koo ijaaraa jedhee Waaqayyo kan isaan deebise waa'ee mana Waaqayyoo ijaaruu itti dhiisanii yaada mana isaanii, yaada jireenya isaanii, yaada kaayyoo isaanii duukaa akka isaan bu'an sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Waaqayyo akkas jedheen egaa yeroo kaayyoo keessan duukaa bu'aa turtanii ammana arganna jettanii karoorfattanii manaa baatan, ammana arganna waggaa kana jettanii jireenya keessan itti dhangalaaftan, garuu inni isin ammana arganna jettan ammana duwwaa akka argattaniin isinitti himaa jedheetu lakkoofsaan isaanitti hima. Maal jechuudha? Hin barre. Maaltu ammana isaan yaachisee ammana akka galfatan isaan godhe hin beekan turan. Otuu hin beekin
Ekonomiin isaanii du'aa ture. Otuun beekin galiin isaanii du'aa ture. Waaqayyo kana alatti nu baasa qulqulloota cubbuun dhokataadha. Kanaaf cubbuu isa dhokataa kana gaa Waaqayyo wajjin attamitti ilaalla isa jedhu dhagaa amma dubbiin keenya inni guddaan. Isa dhossaatti nu ajjeesu kana tokko lama jennee baafachaa gara dhugaa sagalee Waaqayyootti dhufuun keenya barbaachisaadha.